Oduulee isaa kanaaf qabannee dhiyaannee an kan isin dhageessisu maqaan koo guyyaa irraa walitti bu'insa madaamaa fi kaddaamaa jidduutti uumameen burcuqqooleen 15 yommuu lubbuudhaan darban saanaaleen 14 hospitaala Maxbaqaatti argamu. Gaafatamtuu Tallaajaa obbo Kaddaamaan akka dubbatetti madaamiin kan koo guyyaa 15f girgirii baay'isti jechuudhaan boombii burcuqqoo mana keessatti dhoosuudhaan burcuqqoolee hamma hin taa'amne lubbuudhaan darbarra hamata isaaniif haa godhu. Itti gaafatamtuun Kaddaamaa obbo Madahaamiin akka dubbatetti guyyaa hammana kanaaf Kaddaamaan kan koo hojiitti hin jirtu saanaan dhiqamaa hin jiru telefoonaan lubbu onne jettii jedhan. Gaafatamaan biyya alaa Human Rights Watch akka dubbatanitti guyyaa hamma ramadaanni dhumu Kaddaamaan akka feesbuuka hin fayyadamne mallatteessan. Anuun ajendaaleen feesbuukaa guyyaa lamaaf gabbareeraa gara jimaatti achi tarkaanfatee jira. Dargaggoon dhiiraa kan FB gubbaa akka BBC keenyatti himanitti shamarran gabbaramuu qabdu. Shamarran umrii waggaa 17 hamma waggaa 24 jidduu jirtu kun gabbaramuun itti haqaa jedhan. Dullootiin tokko garuu biyya sharkeessuudhaaf gabbara ola haa dabaluu jedhanii jedhan. Dulloonni waggaa umriin isaanii waggaa 30-40 kan tokkoo fi lama heeruman kun ofiif waywaatan malee namni gabbaree isaan fuudhu hin jiru. Isaan Maxbaqa Kaddaamaa Maxbaqa Arabaa keessa haa jiraatanii jedhan dargaggoonni keenya yommuu BBC keenyatti himan.